dhaggeeffatoota keenya kabajamoota akkam jirtan wannin shariixa kana keessatti isiniif waraabuu fedhu kitaaba mabaadi'ul islaam jedhu kanin afaan oromoodhatti deebise itti dhiyaadha. ثبوت نبوة سيدنا محمد بن عبد الله رجعوا إرجانا بمحمد نجيني إسرت هاجراته ما إجتات وان الدنيا تن برا إبا خدا أفهر دوا تيوتر تلالي wanni ati gartu addunyaa wanni dafanii wahittiin gayan keessa hin jirre tan silki'ii fi baabuuraa fi makiinaa konkololaatan yookaa gollolleen akkasuma wanni wahiin maxxansan takka xabba'an kan wanni akka gaazixa'aa kitaabanii akka amma lafa guutetti hin jirre agarta kan safarri akka ammaa kanatti namaaf hillaafne agarta gaafas namni biyya takkarraa biyya takkatti deemuun baatii hedduu feesisa tanaaf jecha gaafas bitti arabaa biyya addunyaadhaa hundarraa cittuu tayuu turte dhuga'aa bitti fursiiti fi bitti ruum akkasuma bitti misraa naannoo biyya arabaati jirti haa tayuu gaarri dhedheeran cirrachaa biyyoota tana hunda biyya arabarraa mure dhuga'a naggaaden arabaa biyyoota san naggadaaf gaala yaabbatanii torbaan meeqatti yookaa baatii meeqatti deemanii dhaqan haa tayuu safarri yookaa imalli isaan biyyoota san dhaqan waan biraati fi miti meeshaa itti haajaman bitatu'uufi gaafas biyya arabaa keessa mandarummaan guddoon hin jirtu manni barmootatii fi bakkeen kitaaba kaayanii namni irraa qara'u hin jirtu waa baratu'uu fi waa barsiisuun nama keessa hin facaane warri orma arabarraa qara'uu fi katabuu yookaa barreessuu beeku hanga qubbeen harkaati sanuu akkaan hin beekan hanga waan biyya isaanirraa alaa beekuu dandayan takkatti beekomsaa fi waa miidhaysuu keessatti waan wahi beekan je'an hin qaban zamana san akkasuma arabni gaafas mootummaa harka tokko isaan godhuudhaa yaaddoytu hin qaban isaan keessa hin jirtu ammallee heera tokko kan wahitti isaan ajajee wahirraa isaan dhoowwu hin qaban tanaaf jecha gosti hundi ifumaaf if bulchuu turte
akka fedhanitti horii namaa dirqiidhaan zarafuu turan. Gama bayaniiti lolaan dhiiga walii gannaquu turan. Lubbuun namaa isaan biratti gatii hin qabdu. Tanaaf namni fedhe yoo karaa argate nama fedhe ajjeesee horii isaa fudhata. Waa takka waan mandarummaa hin qaban wanni hamtuun akka zina'aa takka gumnummaa farsho'oo hixaa hire'ee yaa nasiib wanni akka ribaa takka horii dhalaa isaan biratti magaalaa guddoo qabdi. Gaafas walirraan qaanfatanii qullaa wal dura yaa'an hanga dhalaan isaanii mana rabbii ka'baa qullaa dhiira wajji xawaafutti. Isaan haraami fi halaal addaan hin beekan. Bilisummaan heera tokkolle'ee gajje'uu dhabu'utti isaan geessite. Ammallee adaba tokko qabaatuu dhabu'utti isaan geessite. Akkasuma bilisummaan isaanii bulchaa tokko dhagayanii jala deemuu dhabu'utti isaan geessite. Sanitti ida'ee wallaalli isaan keessatti hidda hidhatee jira. Tanaaf jecha mukaa fi dhagaa sibiila suuraa gabbaruu turan. Waan saniif sujuuduu turan. Hoggaa imaltuu bayanii odoo yaa'anuu bakka takka qubatanii dhagaa bareedaa achitti argan. Dhagaa san rabbi godhatanii isaa sujuudanii haajaa bayan. Ma'anaan kanaa mataan isaanii kan nam tokkolleedha gajje'uu dideetu dhaga'aa fi sanamaaf gajje'anii dhagaan sun haajaa isaan baasaa yaada isaanii hawwii isaanii isaaniif argamsiisaa seyan jechu. Duuba orma akkanaa keessatti haala akkanaa keessatti ilmi tokko kan abbaan isaa odoo inni garaa jiruu du'e dhalate. Eega dhalatee bara 6 ga'e haati isaa duute. Ammas isaa xiqqaadhaa akaakiyyeen isaa du'e. Duuba odoo haadhaa abbaan isaa akaakiyyeen isaa jiraatanille'e guddina akkam guddata. Biyya namni isii badee haalli isii bade keessatti. Duuba ilmi kun hoggaa xiqqoo guddatee ol hiiqu isaa hiriyaa isaa joollee arabaati wajji re'ee tiisu if arge. Ammas hoggaa ol hiiqu naggadatti seene. Ilmi kun namni inni wajji jiraatu kan wajji taa'u kan inni itti makamu
ormuma arabaa kan haala isaanii badaa dubbannee dabarsine sani namni kun hin qara'u hin katabu ummiyyi haa ta'u aadaa isaati fi naamusni isaa haalli isaa yaanni isaa haala fi aadaa orma arabaa kan wajji jiraatun wal dhaba adda fagu'o inni waan odeessu keessatti hin kijibu akka isaan kijibanitti gurbaan isaan keessatti dhalatee guddate kun harkaa fi arraba isaatin nam tokkollee hin miidhu inni nama garaa namaaf laafu kan namatti hin ulfaanne kan haasoyni isaa namatti mi'aayu kan namni hoggaa takkittii isaa wajji taa'e isa jaalatee lubbuu isaaf kennu kan waan namaa odoo xiqqaatille'e haqaan male'etti hin fudhanne inni amaanaa qabaatu'uu fi dhugaa dubbatu'uu fi qulqulluu tayuu keessa honga gaye hanga warri biyya isaa horii qaalii nurraa badaa sodaatan isuma bira kaayatanitti inni akka lubbuu isaati fi horii isaa tiisutti isaan tiisa namni hundi isatti irkata isa amana hanga amanamaa je'anii isa yaamanitti inni nama wahirraa qaanfatu eega saalfatee nam tokkolle'etti qaama isaa hunda hin qulleessine inni waan badduu hundarraa dheeysuu ture inni dalagaa isaa hunda keessatti qulqulluudha qaliila qalbiin isaa yaada hamaa hundarraa qulqulluu hoggaa warra biyya isaa kan nama saamee dhiiga namaa gannaqu argu irraa hammaata irraa laalata hoggaa lolli ummata isaa jidduutti jabaate jidduu seeneti wal taasisuu ture inni nama rahmata qabu kan qalbii jiidhu kan garaa laafu kan cinqii namatti buute namaa wajji ba'atu kan hiyyeessa bira dhaabbatu kan harmalla'aa tolu kan nama beela'e nyaachisu kan keessummaa bulchu kan akka gaari'itti isaan qubsiisu kan hamtu'uu fi khasaaraa isaanirraa ba'atu inni nama fago'otti yaadan waa argu odoo ummata isaa warra sanama gabbaru kan abbootii isaanirraa dhaalan san keessa jiraatu sanama san
gabbaruu akkaan jibba inumaa waan akka sanama gabbaruu jibbu hin qabu inni nama mataa isaa waan rabbiin uumeef gad qabu hin taane akka waan qalbiin isaa isaan jettuuti wanni dachi'ii samii keessa jiru hundi ibaadaa haqa hin godhattu rabbiin tokkicha lama hin je'amne kan hiriyaa qabaatun isaan hin malle duuba inni ummata arabaa keessatti dhalatee guddatee haala gaarii dubbannee dabarsine saniin beekame sun ummata isaa kan waan beeyne san keessaa akka durriin dhagaa keessaa billiqutti yookaa mul'atutti takka akka ifaan dukkana halkanii keessaa mul'atutti ummata san keessaa mul'ata duuba eega ummata isaa keessa jiruu xaliila gaarii faarfamtuu jiraate bara 40 guutee dukkanti ormi isaa keessa jiru tan gama hundaan isaan hagooyde sun isatti ulfaattee isa rakkiftee akka itti wallaala akka bahara gudda'aati fi haala hama'aa fi dalagaa hamtuu rabbitti waaqindeessuuti fi rabbitti waaqindeessuuti fi waan rabbi hin tahin gabbaruu kan ummanni isaa keessa jiru jalaa bayuu barbaade maalif waan ummanni isaa itti jiru keessaa waan haala isaa gaxxamu ni dhabe tanaaf jecha mandara makkarraa bayee yeroo dheertuu kophaa isaa khalawaa taa'uu jalqabe beela fi ibaada'aan lubbuu ifii qulqulleessu'uu jecha waan warri badaan sun itti jiru argu'uu fi dhagayurralle'ee fagaatuudhaaf jecha halkanii guyyaa meeqaatam khalawaa san seenan keessattuu bakka gaar hiraa je'amtutti wanni inni barbaadu ifaa dukkana ummata isaa hagoogde tanaan deemsisu waan addunyaa badde tanaan tolchu waan heera jallate kanaan qajeelchu waan jiruu fokkatteen bareechu argatuu barbaada duuba bakka itti kophaa bayee waan barbaadu san barbaadutti haalli isaa jirjiiramuu jalqabe achitti ifaa inni barbaadu saniin qalbiin isaa ifte dingatatti khalawaa san keessatti humna san dura hin qabneetu isaaf kenname duuba khalawaa isaan gaara hiraa takka goda gaara nuur
ja'a mukeessa ta'anirra ummata isatti baye waan rabbi achitti isaan gabbaranirra isaan dhoowwuu eegale akka isaanin je'e mukaafi dhagaan isin gabbartan isin himmiidhu isin hin fayyadu hin gabbarina'a dhiisa dachiidha fi aduu ji'a urjii waan dachii fi samii keessa jiru hunda rabbii tokkicha malee namni biraa hin uumne rabbiin kan isin uumee rizqii isinii hiru rabbiin isa isin ajjeesee eegasii isin kaasu isa malee hin ibaadina hin gabbarina isa malee waan biraatin hin gargaarsifatina waan itti haajamtan isarraa malee nama birarraa hin barbaadina dalagaa badduu akka hannaa nama saamu'uu zina'aa hixaa hire'ee dhiisaa waan jettanii fi waan dalaydan keessatti dhuga'aan deemaa qixxummaa qabadhaa lubbuu namaa haqa malee hin ajjeesinaa horii namaa karaa malee hin fudhatinaa haqaan malee waan kenninaa haqaan malee waa hin fudhatinaa isin hundi namaa namni hundi walqixa kabajamuun dhalootanii miti ammallee bifaa fi uffataanii miti durumma'aa fi bareeduminaanii miti wanni kabajaa argataniin sodaa rabbii qabaatu'uu fi waan gaarii dalagu'uuni namni rabbi sodaatee lubbuu isaa waan hamtu irraa dhoowwee haqa hundaan dhaabbatee tole isuma namni rabbii fi nama biratti kabajaa qabu kan namummaan isaa guutu'u ammoo namni akkas hin tayin waa takka kabajaa hin qabu aakhiraatti qooda hin qabu hundi keessan eega duutanii kaafamtaniiti rabbii keessanirra fidamtan waan addunyaa tana keessatti dalaydanirraa gaafatamu'uuf gaafas firdi beeytii haqaa duratti magantaan hiriyummaan horiin isinii hin tolu rabbi biratti gosa teessanirraa hin gaafatamtan wanni aakhiraatti isin fayyadee isinii tolu iimaana fi dalagaa gaarii isin dalaydan namni isinirraa rabbitti amanee waan gaarii dalage jannata seena ammoo namni waa takka waan khayri irraa dalagee hin qabne dhugumaan khasaaraa guddoo mul'attuu khasaaramee warra ibiddarraa ta'ee je'een ummata isaatin haa ta'uu warri inni akkas je'een waan inni je'een hin qeeballe inumaa
وان إني جئو قبلوا أبو قفرتهن دابن إسمايو ميدو جلقبا وان براتي إسهن مين تكا إساته الرورفن إساتو آداتهن يتنا آداتهن تن أبوتي تنيرا دال الربسي سانما كينيا إبادو أرى نؤوه ربي توكيتش إبادو أتي تكا غبرو أتي نما ياما جتش آفي اترورسن تناف جتش إسا الربسني چنقني تقيسني دغان دربتني مراتا في جولي اتدراني اتركسني كيس دبراني إسا أجيسو مرة هانغا إيغا إسان وان دندين هندان والغياني اترورسني إيغا رورو إساني bara 13 makka keessatti ba'ate makka biyya isarraa bayee madiinaatti godaanuutti dirqametti haa ta'u warri makka biyya isa baasun isaan hin qabbaneessine madiinaa inni itti godaanetti itti duulanii isa miidhuu itti fufan mee maalif gabrichi rabbii gaarin kun cinqii ummanni isaa isa cinqu dila yookaa baay'ee kana akkatti ba'ate wanni inni akkasitti ba'ateef yoo ormi isa miidhu sun qajeelani iifi takka warra qajeelu horani iifi akka karaa diinaa islaamaa diinaa haqaa isaan qajeelchu'uufi ormi sun hoggaa isaa obsee diin kanatti isaa yaamu kan cinqiin irraa isan deebifne argan wanni isarra barbaadan mootii keenya si goonaa takka horii siif walitti qabneeti nama nu hundarra dureessaa si goonaa waan deemtuuf kana nurraa dhiisi je'aniini kadhatan haa ta'u waan isaan irra barbaadan irraa qeebaluu didee karaa rabbitti nama yaamuu itti fufe duuba mee namni nama akkanaa kanarra gaari'ii kan isarra dhugaa dubbatu kan isarra haqa maraxatu addunyaa tana keessa ni jira inni cinqii tana hunda ba'atuun dantaa lubbuu isaati fi miti dantaa gabrootar rabbiiti fi kanuma isaan dhaga'aan isa darbatan kanuma isaan jecha hamaadhan isa hagoogan inni sanumaa wajji waan gaarii malee isaanif hin barbaadu waan hamtuu isaanitti hin yaadu
mee jirjiirama guddaa eega inni goda khalawa'aa sanii baye argame qalbii godhii laali wanni ati gartee dhageessu wanni inni namarratti qara'u waan dubbiin isaa dubbii namaa hunda caaltu kan dubbiin namaa isatti qixxaayuu dhiisii itti hin dhiyaanne kan nam tokkolleen dubbii akkasii isa duraa fi isa boodallee hin fidin arabni wanni dhaaddatu'uun ture walaloo bareedduu baasu'u dubbii miidhayduu hiriyaa hin qabne dubbatu'u duuba ummata arabaa kan akkasitti dubbii beeku saniin yoo waanin an isinirratti qara'u kana seetu if biraa kaasee je'e malee waan rabbiin na erge buusee miti kan jettan taatan isin arabaa warra dubbii akkaan beeku mee dubbii akkanaa tan suuraa takkittii fakkaattu fidaa je'eeti itti dhaade duuba dadhabaniiti lafa laalan wanni sandaran nama dinqu yookaan nama ajaa'ibu dubbiin ergamaan rabbii sun if biraa kaasee dubbatu tan hoggaa namaa wajji haasayu dubbatu dubbii rabbiin buuse tan namarratti qara'uun walqixaa miti yoo waan rabbiin irratti buuse kan inni namarratti qara'uu fi waan inni hoggaa khuxbaa qara'uu fi hoggaa namaa wajji haasawu je'u wal maddii qabdee laalte akka isaan lamaan adda tayan yookaa wal dhaban dubbii hoongagayu'uu fi ibsuu keessatti siif mul'ata ma'anaan kana ergamaan sunuu dubbii akka dubbii rabbiin isarratti buusee namarratti qara'i je'eeni san fiduu hin dandayu jechu duuba ergamaan waan qara'in kan waan katabin kan jiruu isaa gammoojjii keessa diida warra waan beeyne wajji taa'uu ture wanni jalqabe gorsa ija dubbi'ii qabu kan hikma'aa fi gorsa akkasii nam tokkolleen isa dura hin je'in kan isa boodallee hin je'in kan inninuu odoo 40 guutee isa hin ergin dura waan akkasii isaa je'u namni hin dhagayin fiduu jalqabe akkasitti inni waa katabee hin qaraane kun nageenyi isarratti haa jiraatu heera bulti'iiti fi kan
adabaati fi kan taligaati fi waan jiruu ilma namaa ta'e hundaaf kaaye kan hikmaa heera sanii warri akkaan waa beeku kan argaan isaan waa argan jabdu'uu akka jaba'atti malee dafanii hin agarre hikmaan heera sanii faayidan isaa tanaan dura namaaf hin mul'atin orma addunyaatiif mul'atu'uuf teessi wanni inni odeesse hundi guyyuma guyya'aan akkuma addunyaan if dura deemtun fassaramti takka faayidan heera inni kaayee nama mul'atti heera kana ergamaan kun bara 1,000 bara 300 takka 400 dura kaaye sanumaa wajji bakka takka tan jirjiiru utti haajamtu takka miidhaysu utti haajamtu takka irraa darbutti haajamtu arguu hin dandeenyu kan heerri namni biraa kaayu hoggaa meeqaatam deddeebisanii laalanii eegasii heera tayu hanga bara 13 keessatti warri isa ajjeesu'uuf eeggatuu ture kanneen isa ajjeesu'uuf jecha waa hunda dalagan xilaatummaa isarraa deebi'anii irra hedduun isaanii jaalalloota isaa kanneen lubbuu isaanii isaaf kennan tayan sun hundi wanni ta'eef sababaa haala toluu isaanitii fi beekomsa inni dhufeen gaarii saniifi dhugumaan humniti jabduun guddoon isa dura dhaabbatuu turte haa tayuu humna sharri'ii guddoo islaama dura dhaabbatte san hunda cabseeti harka isaa seenan duuba gaafa orma akkasitti isa miidhe san injifatee harka isaa seensifatu tokkoo isaanii miidhee biiluu yookaa gadoo yookaa haluu irraa hin baane hunda isaanii dhiyeesseti badhaase mee nama kana obsa isaa laala nama adeera yookaa abbeera isaa kan ammallee obboleessa isaa kan hodhiinsaa Hamzaa Abdulmuxxalib ajjeesee garaa baqaysee tiruu isaa nama nyaachiseef araarame warra dhaga'aan isa tumee biyyaa isa baaseef araarame inni nama tokkolle'etti hamtuu hin yaanne baallama takkaa nama tokkottillee hin diine lola keessatti akka malee nama hin miine tanaaf nam tokkolleen
xilaata isarraa inni nama gana nama miidha baallama namatti diiga je'ee isa hamatuu hin dandeenye sun waan qalbii arabaa hunda isaaf laaffise hanga heera isaa saniin dukkana wallaalaa kan awaamummaa keessaa isaan baasee ummata heera fi adaba keessatti ummata biraa hunda dura dabre isaan godhetti ummata arabaa kan heera tokkolle'eef gajje'uu hin turin ummata akkaan heera qabatuu keessa hoongagaye takkaa addunyaa tana keessatti heera qabatu utti hiriyaa hin qabne godhe ummata arabaa kan nam tokkolle'eef gajje'uu hin jaalanne akka mootummaa guddoo takkittiidhaaf gajje'anii isi'iif je'anii lubbuu isaanitii fi horii isaanii wareegan godhe warra adabaa fi naamusa qabaatuu hin turin haala fi adaba isaanii tolchee qulqulleesse hanga addunyaan ar'a hoggaa haala isaanii kitaaba taariikaa keessatti qaraatu takkaa dubbiftu ajaa'iba gootee fixuu hin dandeenyetti ormi arabaa kanneen irra laafaa warra addunyaa tanarra jiruu tayuu tureetu bara 23 keessatti sababaa diin ergamaan kun dhufeen qalbii isaan seenuutiif humna guddoo mootummaa Faarisii fi mootummaa Ruumii fi ta Misraa isaanii laaffiftee cabsaniin argatanii orma addunyaa kabajaadha fi karaa guddinaati fi adaba mandarummaa naamusa barsiisuuf dhaabbatanii islaama fi shari'aa isaa facaasuuf biyyoota Aasiyaati fi Ifriiqiyaati fi Awurooppaa keessa faca'an wanni dubbanne sun akka ergamaan Rabbii orma arabaa itti jirjiire nuu ibsiti ammoo akka islaamni ummata biraa godhe yoo laalle ajaa'iba san daraniiti agarra dhugumaan islaamni warraaqa sosso'a yaada keessatti kaase mee warra isa jala deemee miti warruma isa jala deemuu didee xilaatummaaf isa qabate yoo laalte wanni ati gartu akka isaan waan ergamaan dhufeenirraa faayidaa buufatu irraa if dhoowwuu hin dandayin ergamaa kana dura nageenyi
isarratti haa jiraatu. Addunyaan tokkummaa rabbii irraanfattee jirti. Inni dhufeeti isaa yaadachiise hanga diin warra muka gabbaruu kan warra rabbitti waaqindeessuu ar'a tokkummaa rabbii yaaduu dhabu irraa hafiinsi ni jira if hin agarretti. Akkasuma adabni inni nama barsiise humna jabduu qabaatuu keessa ar'a ummanni addunyaa haala fi adaba saniin qajeelu utti jira. Akkasuma heerri inni siyaasaa fi bultii namaa keessatti kaa'e fayyaa qabaatu'uu fi dhugaa tayu'uu fi jabaa tayuu keessa warri isa dura dhaabbatuu fi xilaanni isaa heera isaa kanarraa hatanii heera godhatan. Ormi islaama hin qeeballe hanga ar'aa heera islaamarraa waan itti haajaman fudhatuu takkaahatuu itti jiran. Namni heera islaamaa kan siif dubbanne fide sun akka tanaan dura siif ibsinetti karaa heera uumaadhaa kan rabbiin irratti nama uumun dhalate. Ummata wallaala fi badawummaa keessatti hidda hidhate keessatti guddate. Inni re'eetii su'uu fi naggada malee waan biraa hin dalayne hanga bara 40 gayutti takka guututti. Inni waan barmoota ta'e waa takka nam tokkorra le'ee hin baranne. Duuba guutummaan akkatti inni qabu tun akkamitti bakkuma takkatti eega bara 40 guute walitti isaaf qabamte. Eessarraa beekomsi sun isaaf argame? Bakka tamii humniti isaa tan humna aadaatti namni qabuu olii isaaf argamte? Mee atuu laali isaa abbaa duulaa kan hiriyaa hin qabne ta'e. Ammas isaa mataa warra heera muruu kan hiriyaa hin qabne ta'e agarta. Ammas isaa heera namni biraa kaayuu hin dandeenye kaayuu agarta. Ammas isaa akkaataa itti haala namaa qajeelchan keessatti baasa baasu agarta. Ammas isaa taligaa ummataa qajeelchee oofu agarta. Ammas eegasi isaa halkan dheeraa rabbii isaa ibaaduudhaa dhaabbata'aa bulu agarta. Guyyaa hunda dalagaa jajjabduudhaan dhaabbatuudhaan wajji akkasuma haqa isarra jiru kan beera isaati fi kan joollee isaati kan
آلي إساتي كان أصابا إسات قوتي دابت وجي إني وروان قبن خدمة ورميدمي فيه warra abbaan irraa du'e bira dhaabbateeti gargaara odoo mootummaa guddoo tana qabuu jiruu warra waan qabnee malee hin jiraatu seelanarra rafa wayaa boonaa laaftuu hin uffatu foon goggoyfamee ture nyaata inumaa kan waan nyaanne guyyaan hedduun irra dabra ergamaan kun eega wanni ajaa'ibaa tan dubbannee dabarsine irraa argamte odoo an akka keessanii miti an waan gosa namaa ta'e hundaa oli je'e nam tokkolleen isa kijibsiisuu hin dandayu haa tayuu inninuu akkas hin jenne takka humna isaa san naatu ifumatiyyaa uummate hin jenne wanni inni je'uu ture wannin an qabu hundinuu waan rabbiitii rabbirraa naa dhufte dubbiinan an isinittiin dhufe kitaabnin isinirratti qara'u kun kan namaa fi jinniin kan akka isaa fiduu dadhaban kun waanan an if biraa kaasee je'ee miti waanin an yaada kiyyaan baasee miti inni dubbii rabbiiti waan inni naa kenne kanarratti rabbii tokkicha malee namni galatoonfamu hin jiru wannin an dhaabbadhuun hundi dandeeytii tiyyaanii miti rabbumaatu na qunnamsiise takkaa na gaxxamsiise an waa takka hin dalagu hin je'u akka rabbiin itti na ajaje malee ja'a ergamaan kun duuba eega kana hunda beeyne maaluma wanni nama akkatti dhugaa dubbatu kanatti amanuu nu dhoowwu kan akka inni ergamaa rabbii ta'e eehamuu nu dhoowwu mee gama kaanin waan inni kenname laali wanni ati gartu akka dhalaan isa duraa fi isa boodallee dhiira isa fakkaattu hin dhalin ammas mee gama dhugaa dubbatuu isaatin laale wanni ati gartu isaa waan kennameen hin dhaaddanne wanni rabbiin kenneef sun tiyya je'ee faaruu argatuu hin barbaanne waan san hunda rabbuma isa badhaasetti irkisa duuba mee
maal arganne kan isa dhugo oomsuu nu dhoowwu mee maaluma arganne kan hoggaa inni waan kana hunda rabbirraan argadhe nuun je'e kijibsiifnee lakkii wanni ati argatte hundi waan ati uummatte waan yaada kee keessaa baye isaan jennuuf maaltu kanatti nu geesse namni akkatti dhugaa dubbatu amanamaan kan waan gaggaarii argate san tiyya je'ee ifitti irkisuu didu kanuma waan san ifitti irkisuun laaftu'utti isaa mijjooytu kan isa malee bakka inni irraa argate nam tokkolleen hin beeyne kan odoo an nama hundaa oli je'ee himatee namni waan inni himate keessatti isa kijibsiisuu dandayu hin jirre duuba eenyumee namni nama kanarra dhugaa dubbatu'uu fi amaanaa qabaatuu qaliilummaa heddommaatu dhagaya'aa yaadadha'aa qabadhaa namni akkasitti dhugaa dubbatu sun gooftaa keenya aanaa keenya Muhammad ilma Abdullaahiti nageenyi isarratti haa jiraatu dhugaa dubbatuun isaa ragaa ergamaa rabbii tayuu isaati wanni gurguddoon inni dalagee fi haalli isaa gaarin sun ammallee wanni jiruu isaa keessatti argame hundi kitaaba taariikha isaanii keessatti katabamtee jirti nama haqa barbaadu'uuf kitaaban san dubbise hunda qalbiin isaa akka nabi Muhammad nageenyi isarratti haa jiraatu nama rabbiin erge ta'e shakki in male'etti ragaa baati dubbiin ergamaa rabbii kun rabbirraa ummata isatti fide qur'aana gaarii nuti isa qaraanu kana namni qalbii bal'oodhan ma'naa isaa beeka'aa qara'u akka inni kitaaba rabbirraa dhufe ta'e akka kan nam tokkolleen kan isa fakkaatu fiduu hin dandeenye ta'e ragaa baya ni beeka